kutaa kana keessa mata duree kana bakki namni fudhadhee kutaan man boqonnaa lama guutuu isaa dubbisee keessaa boqonnaa lama lakkoofsa 13 irra jira. Maal jedhaa? Yoo nuyi amanamoo ta'uudhaa baanne inni ofiisaa ganuu waan hin dandeenyeef inni akkuma amanamaa ta'etti hin hafaa jedha. Yoo nuyi amanamoo ta'uudhaa baanne iyyuu jedha. Inni ofiisaa ganuu waan hin dandeenyeef akkamitti hafa? Akkuma amanamaa ta'etti hafa. Sorry. ታማኝ እግዚአብሔር ነው። ተወዳዳሪ የሌለው በታማኝነቱ በትልቅነቱ ኢየሱስ ጌታ ነው። ታማኝ ነው እግዚአብሔር። እግዚአብሔር ታማኝ ነው። ጌታዬ ታማኝ ነው። ታማኝ ነው እግዚአብሔር። ታማኝ ነው። ይታመናል። ለቃሉ ይታመናል። ለኪዳኑ ይታመናል። ለእኛ ለልጆቿ ኢየሱስ ጌታ ነው። ይታመናል። ነው ፊለማና ዋቀ ይጀራል። ኢየሱስ ጌታ ነው። yeroo tokko nama amananiitu waaqayyo guddaadha. Nama amananiitu abalummaa jenneetu nama iddoodha. Waa asitti amanamaan akka waaqayyo hin jiru. Museen akkas jedhe saba Israa'el. Yaa saba Israa'el, waaqayyo amanamaadha. Inni sobuudhaaf ilma namaa miti jedhe. Amanamaan jedhe waaqayyo maqaa isaa ulfatu. Inni jedhe amanamaa. Amanamaan akka isaan jiru shakkinaa inni nama namaa. Galanni gooftaadhaaf haa ta'u. Amanamaa waaqayyo. Yeroo tokko namoonni waan nuuf hin amanamneef waaqayyos waan akkasii nutti fakkaata. Garuu hin amanamaadha. Ishakkamu waaqayyo ameen. Ishakkamu amanamaadha waaqayyo. Tarii namni shakkamuu danda'a. Waaqayyo garuu ishakkamu. Haaleluyyaa. Amanamaa. Kanaaf nuyi akkuma waaqayyo nuuf amanamaa ta'e nus waaqayyoof amanamoo akka qabnuun isinitti himuu barbaada. Waaqayyo galanna ta'u. Waaqayyo amanamaadha. Yommuu jedhu amanamaadha waaqayyo. Haaleluyyaa arooshaa. Amanamaadha waaqayyo yommuu jedhu. Amanamaadha waaqayyo amanamaa. Gooftaan amanamaa. Yommuu jedhu nus akka isaaf amanamuu barbaada. Maaliin waaqayyoof amanama? Jireenya keenya guutuudhaan, kennaa keenyan, kadhannaa keenyan isaaf jiraachuudhaan waaqayyoof amanamuu danda'utu dura jira jechaadha. Malee waaqayyo amanamaadha jennee inni amanamaa ta'uu isaa beekamaadha. Nu garuu waaqayyo amanamuutu nurra jira. Kutaa kana keessatti Phaawulos Timootewos hojii hojjetu keessatti amanamummaadhaan akka inni hojii waaqayyoo hojjetu kan isin argitan yaa ilma koo jedhee gorsa. Ayyaana Kiristoos Yesuus nuuf kennetti akka ati jabaattu. Ayyaanni nuuf kenname. Humni nuuf kenname. Ayyaana nuuf kenname kanatti immoo ati akka ati jabaattu, akka ati cimtu jedhe. Ati jabaattu, akka ati cimtu. Waan irraa dhageesse immoo qabda. Dubbiin irraa dhageesse qabda. Ergaan irraa dhageesse qabda. Jedhaan Phaawulos mucaasaa hafuurati. Dubbiin irraa dhageesse qabda. Dubbiin irraa dhageesse kana. Sagaleen irraa dhageesse kana. Gorsa irraa fudhatte kana. Atis immoo amanamummaadhaan naa dabarsi. Eessatti? Namoota warra kaan barsiisuu danda'anitti. Aadarbu sagaleen kun sirratti na fide. Maal jechaadha? Dabarsi warra kaanitti. Dabarsi dubbadhu warra kaanitti. Namoota amanamootti. Namoota amanamoodha kutaan kun miidhagni dubbisaa. Nama amanama waa'ee amanamummaa jechuun jedhu. Nama amanama, nama galfata nyaanni, nama dubbii kana dhagayuu biratti namni nama dabarsee dubbatu nama biraatitti naa dubbadhu. Dabarsi ergaa dubbiin irraa dhageesse, ergaan irraa dhageesse, sagaleen irraa dhageesse, wangeelaan irraa dhageesse. Isa kana warra kaan warra amanamoo nama kaan deebi'anii barsiisuu danda'anitti maal godhu? Adaraa naa kennu. Nama akka kee nama dubbatuu danda'utti adaraa naa kennu ni jedhama. Egaa Timootewosiin gorsa kana duwwaan gorsini. Gorsa baay'ee isa gorse. Gorsa baay'ee isa gorse yoo laata. Akka gootoyin akka loltuu Yesuus Kiristoositti dhiphina keessaa immoo qooda qaba. Wangeelli kun rakkina qaba. Dhugaadha kan jiraata. Namni rakkata jechaa ni jira jecha. Ni rakkata. Garuu mootii wangeela rakkachuu keessaa maal qaba? Qooda qaba. Dhiphina keessaa qooda qaba. Dhiphina isa qaba. Wangeela dhiphachuu keessa. Namni hafee dhiphata. Namni sobee dhiphata. Namni waan garaa garaa dhiphata. Yommuu dhiphatu garuu dhugaadhaaf dhiphata. Dhugaadhaaf dhiphata. Dhugaadhaaf dhiphata. Homaa miti. Kanaaf maal godhi jedhaa? Kallattuu Yesuus Kiristoositti dhiphina wangeelaaf rakkachuu keessa, wangeelaaf jettee dhiphachuu keessa qooda qabaadhu jedheetu akka loltuutitti immoo akka loltuu ta'e, pheenxee loltuu, kiristaanni akka loltuu ta'e loltuu qaba. Loltuu yoo ilaaltani fakkeenyaaf mootummaan yookaan qaamni adda ta'e tokko loltuu qacaratee jennaan gaafa lola sammuu inni isa qacaree sun itti gammada. Badhaasa wayii kennaaf hin loltu hin mooti. Kanaaf akka loltuu akka namni akka loltuu ta'ee lolaa jiru loltuu godhee isa qacaree sana gammachuudhaaf jedheetu bukkee hojii kaanitti loltuu dhiisaa. Waan biraa ergin waan biraa godhin maal godha? Ati amanamummaadhaan lola amantii lola seetanaa miti lola namaa miti. Ati lola amantiidhaan lola biyyi lafa
loli waaqayyo lola sinaamuun sone loli dorgomi intai kadhannaa dubbii waaqayyo dubbisuudha yaada waaqayyo dhaggeeffachuudha maal loli amantii kana Yesuus Kiristoos geetaan kanaaf yoo lolte malee yoo amantii kanaan fiigicha kana loltee akka waaqayyo ulfatu dorgommii kana yoo cimte malee moo'amuun qabdaan dorgommii kiristaanummaan lola ammas maaliin lola amantiidhaan lola amanamummaadhaan dorgomna amanamummaadhaan isi lola kanaafuu ati jabaadhu jedhama egaa akka kuni mee waa'ee Yesuus yaadadhuudha dorgommii kana keessatti waa'ee Yesuus yaadadhu ani waan baay'ee sitti waa'ee Yesuus waan baay'ee sitti meela isa warra du'an keessaa kaafamu isa sanyii Daawit keessaa dhalate sana wangeela koo keessatti lallabeera mee wangeela ni lallabe yaadadhu namni Yesuus nama sana sababii wangeela kanaatiif jedhee ani akka nama amaa godhetan dhiphachaa jira hidhamee kan jira wangeelli garuu ni hidhama dubbii waaqayyoo garuu ni hidhama wangeelaaf jedhee rakkadheera atis wangeelaaf jedhee rakkadhu dhugaadhaaf jedhee rakkadhu garuu immoo yommuu rakkattu kana gammachuutti fudhadhu ani akka nama amaa godhetan rakkifamaa jira wangeelaaf jedhee kanaaf amanamummaadhaan dubbii waaqayyoo dubbadhu jechaa ni jira jecha kanaaf fayyina kana warri fayyitan jira waan gochuu siif ta'u dubbii kana gadi dhiisin dubbichi maali amanamaa kanaaf obsaan danda'e Kiristoos wajjin duunii irra yoo ta'e Kiristoos wajjin kanaadha obsaan danda'e obsaan moonaa obsaan yoo dandeenye isaa wajjin moonaa obsaa namni amanamummaadhaan waaqayyo wajjin jiraatu akka kana hundumaa danda'a jecha obsaa argitanii amanamummaadhaan waaqayyo wajjin jirta taanaan tokko kanaltuu Kiristoos dhiphina keessaa qooda qabaata wangeela rakkatta akka waaqayyo ulfatu hin dorgomtu hin loltu ameen Hirosita papa ops namni obsu immoo waan godhamu obsa yoo dandeenye maal godhu immoo inni tiyaanu amanamummaadhaan isa wajjin buukan inni of hin gadu nuyi garuu isa ganna nuyi amanamummaa gatuu dandeenya inni garuu amanamaadha እግዚአብሔር ታማኝ ስለዚህ kanaaf waliduu tokko mos gidduu jira walin gidina waa'ee waliduu namoota waan baay'ee dhaga'eera Phaawulos waliduu waan tokko filee himan baasu kanaaf afiidhaan akka loltuu hojjetame akka loltuu hojjetaa yookaan loltuu qoramee fudhatametti waan itti yeellamu qabnetti akka namni dubbicha qajeeltu dhugaa hojjetutti waan duroo dhaabbachiisu dhabee malee waan kana irraa rakkate maaliif dhaban nama waan itti yeellamu qabu nama dubbisaa qajeeltuudhaan hojjetu waaqayyo duroo of dhaabbachiisuudhaaf eenyutu nama duroo jira waaqa duroo of dhaabbachiisuudhaaf dhaban namni nama duroo dhaabbachuuf olii gadi waan baay'ee godhe ati garuu waaqayyo duroo of dhaabbachiisuudhaaf maal godhi qaamanii waan irraa of eeggatu immoo dubbii midhaan hin qabu isa wanta qulqullaadhaan murmuraa fagaa dubbii midhaan hin qabne fagaa miilaadha gorsa kana miilaadha jalqaba jedhu gorsa dubbii gorsaati dubbii midhaan hin qabne jechuun maali amanu qoosaa baay'ee keessa godha qalbii baay'ee keessa godha dubbii midhaan hin qabne jechuudha dubbii midhaan hin qabne jechuun ija hin qabu jechaadha dubbii ija hin qabne isin biloo dhuma bakka munaagaa ta'e naa oolu kanaafuu dubbii midhaan hin qabne dubbati haraba keerraa kun hin bahin maal godhe malee nama waaqayyoo ta'uudhaaf kana gochuu sirrii nama waaqayyoo ta'uu irraa kan nama fageessu wanta kana waan ta'eef dubbiin akkasii kun jedhe akka madaa foon nyaatee babal'achaa deemu ta'e dubbii kadhe dubbii midhaanii kana kanaaf hundee waaqayyoo irra kaa'e irratti jabaadha waaqayyoo irratti jabaadha qodaa ulfinaa ta'edhaan numarra mula qosa digdamarratti qodaa ulfinaa ta'e mana tokko keessa qodaa lamatu jira kaan warqee irraa kaan meetii irraa kaan muka irraa kaan immoo supheerra isaan kun lamaan kaan qodaa ulfinaati kaan qodaa salphinaati egaa adiidhaan qodaa ulfinaa ta'e ammas namni warra wanta salphinaa hojjetan irraa yoo of qulleesse qodaa ulfinaa ta'a akkasitti qodaa addaan bahee waaqayyo gooftaa isaatti dhimma baasu ta'e qodaa hojii gaarii hundumaaf qophaa'u ta'e qodaa ulfinaa mee qodaa ulfinaa ta'e kanaafoo ammas itti dabalee amanamummaadhaan waaqayyo wajjin jiraadha jedhe ati immoo qajeelaa yeroo dargaggummaa ammaatu lafa gara warra qullaa'aa garaa qullaa wajjin gooftaa waaman amantiitti jabaadha jaalalatti jabaadha nagaa jookaa godheetu waan sadii gurguddaa warra qoccolloo kaasa lafa gara gugummaa isa toora hin qabne keessa liqi ati hojjetaa gooteedha ati hojjetaa waaqayyooti hojjetaan gooftichaa nama hundumaatti gaarummaa argisiisa namoota barsiisuu danda'an waan hamaa obsaan nama danda'us ta'uu qaba malee nama qoccolloon isaaf hin ta'u nama qoccolloo lafa gara qoccolloo keessa liqi kanaaf akkasitti jabaadhu gorsa cimaa isa gorsa jechuudha amanamummaadhaan waaqayyo wajjin akkasiin jiraattan waaqayyo gooftaan maccaa isin haa gargaaruun isin jedha oloo tokko eebbifamaa bara gaarii yeroo gaarii isiniif haa ta'u bara biyya lafa irra jiraattan dorgommii amantii lola amantii lolaan ergaa kooti.